Okay. Yoo waan kana irraa akkana haasofne yookaan rileeshnshippii poolitikaa fi amantii islaamaa yoo haasofne amma addunyaa teenya kana irratti teeknooloojiin dhiibbaa guddaa fidu jira. Ispeeshaalii yoo ilaalle gama addunyaa irratti amma chaayinaan 5G geessee jirti yookaan jenereeshina shanaffaa geessee jirti. Kana wajjis ol qabatee poolitikaan amma deemu jirtu immoo teeknooloojii kana fayyadamuun waa meeqa godhamu jira. Namni bakka jirtutti dhufee sin dha'u garuu gama teeknooloojiitiin dhiibbaa uumuu jiran. Mee dhiibbaa yookaan teeknooloojiin kun dhiibbaa siyaasaa keessatti godhu jiru maal fakkaata? Keessa godhu jiru maal fakkaata? Galatoon gaaffii bareedaa kaafte. Fakkeenyaalee bareedaa kaafte. Teeknooloojiin ammaan tana siyaasaa dhiibbaan isii godhaa jirtu bifa bal'aadha. Fakkeenyaaf chaayinaan fakkeenyaatti kaafte irraa kaanu fakkeenyaaf chaayinaan 5G gaafa uumtu 5G uumuunii fi addunyaadhaaf isiin beeksisuun isii kallattiidhaan saatalaayitii fi infoormeeshinii garaa garaa kan duraan biyyoota biraa harka ture san gama isii akka deebi'u godha. So transfer of information amma guddatti settlement isa Amerika yani Russia kasimi waan nuti daleenu dishin nuti qabnu maal nuti qabnu information isa isa dabra isaan satellite isa inda dabra biyyoonni biraa satellite haga baatani malee guddatti seentara database guddaan kan oomishattee Google qabattee Facebook qabattu wanni kun hundinuu information waa'ee keetii waa'ee xiyyaa waa'ee maalii kana hunda kan oofaa jirtu eenyu Ameerikaadha. 5G gaafa dhume database kun garam shifti godha. Gama China gama nama 5G uume saniiti shifti godha jechuudha. 5 shifti godha jechuun wanni silaa dabru information silaa dabru san eenyu bira dabra gama China dhufa jechuudha. China osoo hin beekne kana wajji wal qabate politika irratti dhiibbaa uumuu isaatiin kallattiidhaan Ameerikaan maal fudhatte? Mobaayila Huawei kan Chinaadhaa kana irratti maaqabilee takaamu akka inni biyyoota hedduu keessaa biyyoota Awurooppaa keessaa Ameerikaa keessaa akka inni gurguramne akka inni dhorkamuu akka inni ugguramu godhaa turte gooteessi. Kaampaaniin kun 5G China mootummaa Chinaatti wajjin ta'uudhaan beeksise introduce godhee addunyaadhaaf China waan kana injineerota si fayyadamteef kana bira dabre kallatti waan ni biraatti fakkeenya biraa qotu. Gurbaan ammaan tana White House keessa pirezidaantii ta'ee jiru kun Trump gama waan hidhaa hoggaa dhufu gama taayitaa hoggaa dhufu gama pirezidaantummaa hoggaa dhufu Ameerikaa keessatti akka hin jaalatamne ni beeka namni hedduun akka isaan jaalatamne akka hin jaalanne ni beekama. Haasoon inni haasoos haasoo siyaasaa akka hin taane sagantaa keenya kan jalqabaa irratti ilaallee ture. Nama siyaasallee akka hin taane ilaallee ture. Doo Raashiyaan gurbaan kun gama siyaasaa akka dhufu barbaadde relation isa wajji qabduun wanni godhame maali? Social media ati fayyadamtu irratti Twitter haa ta'u akkasumatti Facebook haa ta'u social Google haa ta'u waan sadiin kanatti dalagan jaame gaafa sanii so warri Raashiyaa keessa jiru fuudhaniiti akkaawuntii Facebookaatii fi Google fi akkasumatti Twitter kana haa godhamee hatame namu waan inni barbaaduun fakkeenyaaf ani nama amantii yoon ta'e nama amantii dursu yoon ta'e namni faallaa Trump jiru san akka waan amantii ajjeesuu deemu amantii tana Ameerikaa keessa dhabamsiisuu deemu akkasumatti warra dhiiraa fi dhiira wal fuudhuuf fedhuu jira Ameerikaa keessatti isaaniif wanni dhihaatu immoo namni faallaa Trump jiru kun yoo gama walgawaaniidhaa dhufe akka waan kana dhabamsiisuu deemu namu atis waan irra dura laayik goote waan inni ati fookas irra gootu eega qoratame booda laalanii qo'atanii waan si fakkaataa kan namni biraa hin laalle atiif maal godhan advertisement isan gadhiisan jechuudha. Facebookaan maaliidhaan tanaafu Hillary Clinton gaafa sanitti waan kana godhu deemti Ameerikaa keessa waggaa waan ni godhe galgaluma san yeroo gabaabaa san keessatti namni yaada jijjiirrate egaa kana godhu deemte sagaleen isaa kan jijjiiramu ta'e jechuudha. Teknooloojiin sadarkaa kanarra jira.
وانا كان تكشو تكنولوجي اسلامات تكنولوجي خنا وغان اسلامي سوفدو كالتي اسلام رت وغان دبچو فدو اما انت نبيون اسلام غودان سلاجن ايكونومي خيست اللي ويا خان جنو ارانتنا الرغودان ساني ميشاني ميشا نيبيتان ميشا خن ينو ميشان ميشا اتي او مشتوتان اتي بيتوتان خنامني سي غورغورو هنگم تك سياسه اساس فيدما كمبيوتر سي غورغوريت انفورميشن اتي اچرا غوتوسان kalatti dan database irra saraka seenu si god mobile atti harka qabdu mobile si gurgureeti mobile khaytirran waanati mobile san irra fayyadamtu akka beeku si god kana bira dabre meesha gudda addunyaa arrantan addunyaa jirtu tan hunda khaysa biyyiti meesha waraana bituudhaan takkaffaa taate Saudi Arabiyaadha gosaanis baay'inaanis meesha garagara bituudhaanis hedduminaan bituudhaanis takkaffaa taate Saudi Arabiyaadha maal jaama warri ikoonomiidha addunyaa irratti meeshaa waraanaa gurguramu keessaa torba yoo gurgurame takka Saudi bita arrantan namu biyyoota addunyaa meeshaa waraanaa bituutan hunda si keessatti torba yoo gurgurame tokko arrantana Saudi Arabiyaa bitu jira ولكن ميشان يسين بيتتون مالين يسين ميشا خناف بافتو فالا خناتين بيوتا سان هنگم تك غرغارا جرا پروجیکٹ يسان كبن خمبرا رتي اكم هنگم تك يسان وفا جرا نمني ميشا اتي سي خن نقنا كل اكنمت لفاقي سيفين خن ميشا يسبرت فائدة هنگبني تكامو ميشا اني تكتي فيدمي وان يوتي كاتي وان إسا غدي سيغور غرمالي وان إسا وجي والكتا سيغور سيفين غرو غروراتي كلمة معروفة بكم ذكاجر ويل لأمة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تصنع جان مني فشلا يتونو مني فول درسا أكخرنتاني تيمو توكو أمتا waan inni nyaatu waan inni qotatee miti jechuudha. Esoo hin qotanne warra nyaatu. Esoo faabrikaa hin qabaanne warra uffatu. Esoo hin hojjanne harka isaatiin esoo hin hojjanne warra nyaatu sana jechuudha. Waan itti warra uffatu jechuudha. Esoo hin qonne nyaata, esoo hin tolfanne uffata, esoo meeshaa hin oomishanne lolaaf qophaa'u. Gaafa namni ati meeshaa irraa bittu san aduwwii keete yoo meeshaa sifin gurguru yoo sinji akkamti isa hojii wallolta arranta nabar aalam islaamaa kana yoo laalle aalamni islaamaa guyyaa takka takka kan lafaa kaaneefaa gammachuun takka waggaa isaan hammeenye takka dalagan YouTube akkan haa goonuu Google akkanatti guyyaa meeqaaf hin fayyadamnu yoo nuti fayyadamuu baanne maallaqa hangana dhabaa maal dhabaa kana jennee lafaa kaana يومي عالم الإسلام خانا إنسان إسنين فجدم سيسمون جانو نتكمتان مالته هوتين يمي نوم إسلام تيتوكو جوجل أكم فجدم يوني جونا جان أكم توتيس أما راجني قبضة فلان نوبرا خان لفا قبضوني قبضة يوتيوب سدور كنيو سنجان فيسبوك سدور كنيو سنجان لفاني قبضة هين قبض وتيمو فالله خانتي ويا عاطفان تنيا لفاخاته حاملين تنيا لفاخاته او مني كان نقول تنافو غيا غنا فيسبوك ام فيدمنو غيا غنا جوجل اشوفنو غيا خنا فوغلا غل ما الفائده انقياتي شفت غافا ديركا ما خيتي سيدي بيسا سانو اكنما نياتر اكنما راسوم منتي غيا هنگي جاميسان تيسي گته چونگا سان ديكان سندومتو تيسي گته تدي بيتلالو داف سمبودا مال تو جراو وان امدرو سيده بريلالو داف hanga duraan fayyadamuu turte ol daqiiqaa itti dabarsiteeti maalan isaanuma deebi'aaf maal dhaabee dubanni wayru li ummatin radibini ta'akulu ma la tazra wa talbasu ma la tasna esoo hin tolfanne platformii takkan qabnu kan communication ummata islaamaa itti waan ni godhamu daleeydus qeebalantiin sena ummati hangam dakarratti hirmaatan san beekamaadha jechuudha so ummanni keenya teknooloojiin eega addunyaa kanarratti akkanatti zamanii digitaalaayizeeshinaa mootii biyya takka taayitaa irratti baasuudhaaf hanga kana sadarkaa kana eega gahe
teknooloojii irratti cimaatuun shabaabni amma lafaa ka'u shabaabni manta lafa jiru dhaloonni haareen kuni ka'ee jabaatee teknooloojii irratti jabaatee teknooloojii danda'uun taanis hin dandeenyes muuxannoo sii fidatee barate waan ajaa'iba namatti ta'u biyyoota islaamaa keessaa ammaan tana G20 keessa biyyoota lamaa jira Saudii fi Turkiidha jechuudha. Turkiin kudha saddeettaffaa jirti itti aanee Saudii jiru saglaffaa jirti. Sanuu gamadhumaa jiran isaan lamaanuu. Kana keessa meeshaa hanga takka ta'u meeshaa Turkii of ammaan tanatti. Sanuu jenereeshina daddabaaftee jenereeshina duraa jenereeshina lammaffaa. Ammaan tana zamanni ammaan tana nuti jirru sagantaa teenya duraa irratti garaagarummaan seenaariyoon addunyaan gaafa san dabarsite lola addunyaa lammaffaa duraa fi booda takka wal dhabdu dubbannee jirra. So gaafa san akkaataan itti jiruu fi ammaan tana akkaataan itti jiru lolli akkaataan itti gaggeeffamu waan tana adda. Fourth generation war waan jedhamu jira. Fourth generation war kun nikki hin qabu, contact hin qabu. Anaafati waliin tu meeshaa walirratti hin darbinu. Walaakin bakkaan taa'uttiin ummata keessa jalaa dammeeffadha. As taa'eetiin ummata biyya biraas jalaa dammeessa. Kuni maal si godha? Hatta kana keessatti ummanni keenya yoo saqaafaa waan taanaan qabaanne dandeettii waan kanaa hin beekne yeroo hunda viktima jechuudha. Yeroo hunda viktima taataafta. Ilaa yoon viktima ta'eet hafaanis ummanni namoonni waan kana irratti dalagan akkasumatti xiyyeeffannaatti kannanii teknooloojii gama teknooloojii dhufuun barbaachisaa akka waajibatti illee fudhatamee irratti dalagamuun dirqama jeetee jaata jechuudha. Politikaan amma lafarra jiru yookaan amma addunyaan itti deemaa jirtu haala itti deemaa jirtu maal fakkaata? Maaliif yoo jenne ilaa reefu dubbannee turre seenaa islaamummaa politikaa keessa jiru ilaarraa dubbannee turre ilaa 1923tti politikaa yookaan khulafaa'iidhaan buluudhaan deemaa turre amata 90 wayii hanga ga'u khulafaa'uudhaan yookaan amantii islaamaatiin siyaasa islaamummaatiin bulaattiin jiru. Haala amma lafarra jiru siyaasni yookaan politikaan amma lafarra jiru kun maal fakkaata? Alhamdulillah. Politikaan ammaan tana lafa jiru feature hedduu qaba. Behavior hedduu qaba. Kana qofa jettee yookaan lafa keessu taate ati dogongoree jechuudha. Politikaan akkaan irra nama dhibu. Politikaan akkaan complicated ta'e jechuudha. Middle East kanaa fi East Africa keessaafu. Fakkeenyaaf biyya teenya tana yoo fudhatte amata dheeraadhaaf namni bulchaa ture amantii tokko saba tokko akkasumatti ilaalcha tokko jechuudha. Kanarraa akka waan biyyi tuni dasee taatu gaafatti fakkaattee jira. Naannoo isiitiin biyyi bira namni hoggaa dasee tajaajilanii uummanni sila bulchaa ture sana hoggaa yaaman kallattiin irraa isaaniitti yaamaa turan namni bishaan hin qabdu bishaan isaanii isin naannoo ta'e hin jiru maaliif dasee tajaajilanii dubbatan hoggaa jaan biyyi isin naannoon isiidha musliima. Kanaafuu biyya takkaat jira biyya kophaa isii amantii biraa saba tokkoon amantii takkaan akkasumatti ilaalcha takkaan deemaa turte akkaataa tartiiba tokko irratti kan deemaa turte jechuudha. Hatta gargaarsi illee bifa sanii kan dhufaa ture jechuudha. So naannoo isii kan ilaalte Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa, Suudaan naannoon isii kun akkana naanneffamee marfamtee ni jirtuun kun biyyoonni kun biyya maaliitiin beekamaadha jechuudha. Musliima. Afrikaaleen irra guddaan isaa musliima. Wala guutuutu Afrikaatti jechuudha. Guddaan isaa musliima. Parsantii guddaan isaa. Wala west daytu maal daytu akka Afrikaatti guddaan ummata musliima. San Afrikaan maaliif duubatti haftee waan musliima taateef duubatti haftee waan jedhamu guyyaa biraatti deebina. Walitti duubatti hafiinsa Afrikaatii fi addunyaarraa Afrikaa fi laatiin duubatti hafuun maal agarsiisaa waan jedhamu guyyaa biraatti deebina. Walaakiin biyya teenya tana yoo ilaalte akkana fakkaata jechuudha. Walaakiin yeroo ammaan tanatti yeroo baalaansiin siyaasaan isiitii fi akkasumatti tawaazunni ummata sooshaaliidhaa wal qixxaataa walitti dhiyaachaa dhufaa jiru kana keessatti nama si dura jiru nama tarkaanfii dhibba takkaa si dura tarkaanfate yaamtee na eegeettee
isatti dhaqqabuudhaaf yoo na yaamtee ni eegetteen sin eegu. Wanni ati godhuu qabdu maali? Ispiidii ta'e hidhaate saffisa kee hidhaate yoonni tarkaanfii guyyaa takkatti tarkaanfii 2 tarkaanfate ati tarkaanfii 4 tarkaanfatte yoonni 3 tarkaanfate ati tarkaanfii 6 tarkaanfatte ispiidii kee daftee dabaltee yoo deemte qofa itti dhaqqabuu dandeessa. Malee namni sudura seenee namni sudura tarkaanfatee jiru tokko dhaabbadhuun eegiin hin ta'u. Siyaasaan Itoophiyaas akkasii. Namni dhaabbatee si eeguu danda'u hin jiru jechuudha. Qaatee saffisaan yoo hin fiine saffisaan yoo hin deemne dhaabbatee si eegu. Kana jechuun tapha kubbaa miilaa ni beekta. Namni dura naqee hundi ni mo'ata jechuu miti. Namni dura goolii naqee hundinuu mo'atee gale jechuu miti. Sakandaaf waan jaamu jira. So nu dura amma dura hanga takka tattaafataniif ni mo'atan jechuun garsiisu. Lakkii akkana kanaaf saayikooloojii kanaas qabannee namni dura naqee hundi ni mo'ata jechuu miti jennee tatteenyu yoo ta'ane nama hedduutu dura tarkaanfate waa hedduudhaan jechuudha. Awaamila waan namni sila kallattii kanatti si fiduu danda'u guddaa yoo fudhatte nama waan itti harka qaba jechuudha. Nama sila amantiin harka qaba. Walaakin qilleensa kana qulqulleessuun qilleensa kana wajjin dorgomaa ta'uun dorgomtee caaltii argamuun dhaloota haaraa irraa eegama. Maal seete? Saayikooloojii takka dargaggeessa keenya irraa eegamu dhaloota haaraa kana irraa eegamu jira. Fakkeenyaaf tapha kubbaa miilaa kana yoo fudhatte tapha kubbaa miilaa English Premier League Ingilizii dhaqi, La Liga Spain dhaqi, Bundesliga German dhaqi, League 1 Faransi yoo dheete amata hunda kilaba wal fakkaatu tokko fuudha. Amata irra guddaa takka lama bakkuma ol ka'ee jira bakkuma ol jijjiiran jechuudha. Maaliif ta'uu danda'e? Kaan nama kudha takkaa miti maaliif hin mo'anne? Hoggaa dura meedaa seentu sammuun mo'adhaa yoo hin seenne kilabni tokko hoggaa Barseloonaa wajji taphatu Barseloonaa if gubbaa kaayee mataa if gubbaa kaayee hoggaa waan seenuuf akkamittiin uummata kanaaf irraa eegaa malee akkamittiin waan isaan fidan goolii isaan taasofan irraa deebisaa malee akkamittiin ani dhaqee isaan mo'adhee galaa hin yaadu. Fallaa kanaatiin warri sila mo'atu kun maal yaada? Goolii hangamitti naqeetiin bahaa akkamittiin arraan tana urjii addunyaa taha akkamittiin geeba kana malee geeba balee dabaladhee jeeti saayikooloojii kanaan gama maali deema? Gama istaadiyeemaa seena. Kan firraa hin dhorka jee seenu san najaahni isaa wal qixa ba'uudha. Dandeettii bareedaa fide jechuun Barseloonaa wajji takka warra silaa beekamaa kan jennu Maadriidii wajjin maal ta'ee ba'uudha? Wal qixa ta'ee ba'uudha. Saayikooloojii kana keessaa ba'uu qabna islaamni. Ni mo'adha itti yoo hin seenne mo'attu. Ifirraa dhorkuuf waan namni fide dandeettii namni fide dandeettii san deebisuudhaaf hanga ati seetaappii tolfattutti namni goolii hedduu sin naqe jechuudha. Kana keessa wanni bareedaan maali? Takka sammuu kanaan seenuudha. Inni biraa sammuu kanuma deeveloop akka goonu wanni nu gargaara keessaa meedaana takka fiildii isaan itti irratti olaantummaa fidan qofa irratti seetilmantii keenya dalagoo maandiseetii keenya dalagoo osoo hin ta'in ajandaalee biraa meedaana biraa qopheessuu danda'u kan isaan thaqaafaa ittiin qabne. Gaafa hanga isaan akkamitti waan kana wanni likulli jadiidin laddaa ijaaramni wanni haaraan hundinuu maal qaba? Dhama qaba. Ni mi'aawa. Waan haaree ati fiddu kana keessatti akkamitti waan kana fidanii jee hanganni meedaana kee qoratee waan sanbaree waan ija'utti ati meedaana biraa qopheessita. Meedaana sanas naqattee waan ija'uu dandeessa. Gabaabatti fakkeenyaan ammasii fuudhu kana kubbaa kana guyyaa keessaa baanu namni fiildii beekuu fi istaadiyeema beekuu fi kan beekni adda addaa homa wayii maaliif jedhama? Meedaa keetirratti gaafa sanis maaliif uummata taphattuun taphattee namootuma gaafa san taphatee meedaa keetirratti istaadiyeema keetirratti maaliif mo'atta? Istaadiyeemaan alatti maaliif mo'amta? Dachi ati itti barte akkatatti dhooytu itti bartee jira. Akkatatti galchitu bakka irraa yoo dhooyte irraa sii galuu jira. Dachi ati wal fudhattee jira jechuudha. Kana wajji wal qabsiisee hanga ati fiildii kee
bakka itti taphattu ardii irratti taphattu saayikooloojii itti meedaatti seentu dachillee istaadiyeemallee tolfattee wanta akka istaadiyeema keessatti illee dhufanii si mo'achuun ni mala meedaa keessatti illee jechuudha. Walaakiin hoggaa saayikooloojii mo'adhaatiin seente meedaan haaree hoggaa tolfattee maal godhuu dandeessa mo'achuu dandeessa duratti tarkaanfachuu dandeessa jechuudha. So nuti akka shabaaboo musliimaatti akka dhaloota haareetti wanni nuti godhuu dandeenyu maali? Akka biyya isaatti namu bakka jirutti dandeettii isaa guddifachuu waan silaa isarraa eegamu hundaanuu kallattii bareedaa qabachuun akkasumatti waan taafihaa ta'e ajandaa gaggabaabaa xixiqqishaa ta'e kan silaa gandaa fi mandara keessa nun dabarsin san qofa irratti ahkaama kan ulamaa'in guddaan irratti walii galchuu hin dandeenye ilaarraan tana kana keessatti khilaafa walii gadi qabuu fi kana naanneessuu irratti aduwwiin anaa fi ati kooman ta'e tokko jira. Kan anaas na dha'uu fadhu ati si dha'uu fadhu. Anaas ajjeesee ati ajjeesuu fadhu jechuudha. Garuu tartiibuma nu kaa'ee kamiin dura jeesaa kamiin dura kamiin booda aansaa. Kana qofa nu kaa'e. So aduwwii kana waggaa muhaajaha gootu aduwwii shaytaanaa jira aduwwii nafsiyyaa jira kan ammoo sadaffaan aduwwii ilma namaa kanatti amantii ta'e bifa sadiitiin akka hin gaggeeffanne si dhorku fadhu jira. So kana hundaaf qophaa'uudhaaf enerjii si feessa enerjiin immoo taariikha guddaa qabna jechuudha. Kan karaa nu barsiisu taariikha keenya qorannee maayindii keenya tolfannee seetaappii fi waan haaree uumne namootaan sila waan kana keessatti dandeettii qaban hunda isaaniitu mo'annee akka dabaluu dandeenyu wantoota kana yoo irratti fookas goone shababa keenyarraa wantoonni akkanaa ni eegama. Meedaanni wanni fakkaatu sammaan tana wanni kanarraa ala bahee tajaajila yaadu kana fakkaata. Mee qophii teenya gama goolabutti haa dhufnu yaada keenyas walii qabnee gama konkuluuzhinaatti haa dhufnu amma seenaan teenya ta poolitikaa keessa waan fakkaatu laallee jirra. Haala amma poolitikaan addunyaa tanarra jirus laallee jirra. Gaheen uummata musliimaa hoo kana keessa maal fakkaata? Maal ta'uu qaba? Fuulduree keenya poolitikaan deemaa jirti hanga qiyaamaan ga'uu ni deemti. Kana keessa maal gaheen uummata musliimaa waan ta'uu qabu waan jiru akka yaada goolabatti yookaan akka dhumaatti haasofnu. Gaheen keenya hanga hammaa dubbannee fashala keenya irraa barachuudha dura. Waan amata dhibba dhihaata waa hedduu yaalii goone yaalii isaanii keessatti dogongora garaagaraa uumne dogongora isaanii irraa barachuu qabna dura. Dogongorri isaan ammallee rakkina qofa yaaduu qofa osoo hin ta'in najaahni nuti gaggeessine addunyaa tana takka sadaffaa isii bulchaa turre Umar ibn Khattab radiyallahu anhu zamana sanirraa biyya lafa bal'aa bulchaa ture. Taariikha bal'aa qabna waan lafarratti nu hafee baay'ee qabna jechuudha. Takka taariikha barachuudha. Taariikhni barachuun reechina kana jireenya dabila akka jiraatu si godha. Marraa lama akka jiraatu si godha. Gaafa sanis jiraattee yeroo kee kanaas akka fooyyessitee si godha jechuudha. Takka taariikha barachuun dhaloota amma jiru kanarraa eegama. Taariikha isaa beekuun maalummaa isaa beekuun ani eenyu maaliif uumame bar waan ajaa'iba sitti ta'u nutiin kun uummanni musliimaa kuni waan ummata biraatirraa adda nu godhu hedduu takka qabnaa bar. Uummanni biraa maaliif uumamee addunyaa tana eega dhufee baraabar. Eega hayyuu tahee waan isaa barbaachisu maaliif uumamee baraabar. Nuti eessaa dhufne maaliif dhufne eessa deemna bar kalimaa takkaan Rabbi subhaanahu wa ta'ala lafa nuu kaa'e bar. Uummanni kana beeku eessaa hin dhufee beeka eessatti akka deebus ni beeka. Hanga kana jidduttis maal akka godhuu qabus ni beeka. Amma wanni nu dhibee jiru wantoota kana jidduu kanatti eessa akka deemu ni beeka eessa akka dhufe ni beeka. Amma kamiin tahadha? Hanga jirru kana keessatti yeroo tiraanzishinaa kana keessa jirra. Yeroo tiraanzishinaa keessa jirru kana keessatti akkamiin tahadha manta. Kanaatu nu dhibee bara. Kanaatu akkana taana ati akkana ta'e kanaatiitu maal godhaa jira? Kaan khilaafa uume waliigaluu dhabuu takka uume boodarra waliigaluu irratti walii hin gallu irratti waliigallee adda kaane. Amma immoo isaan hundi nu dabraa jira. Aalamni hedduun bifa hedduu bayyanataa jira. Miidiyaaleen garaagaraa waan silaa islaama irratti dalagamu
dargaggeessa islaamaatiif kannaa jiran agarsiisaa jiran biyyoonni garaagaraattis hubataa jiran zulmiin irratti deemaa jiru kijibni baaxilli waan fokkotaan islaamni barii takka tan dhiisullee qabu maali nuti ummati islaamaa nasriin islaamaa baaxilaan hin dhuftu baaxila dalaguudhaan hin dhuftu hangumaati baaxila dalaydu sirraachi fagaachaa deemti kaan baaxilaani olaantummaa isaa eeggata maaliif olaantummaan isaatis kijibaati kijibaan sabattiif waan isaan dalagan dalayna jenneeti kijiba wajji barre kijiba gaafa nuti barre rabbiin subhaanahu wa ta'ala taayitaan teessan takka ammoo taaktikni isin ooffattan kijibaa kun mee isin abaasu nu dhiisa jechuudha haqa irratti yoo deebite ni turti malee numa mo'atta yeroon haqa ammas hayni kijibni doozaraan dhufeeti maankaan waan hayni maankaa takka fallaana takkaan dhufee mo'ataa bara wan kijibni dhugaa doozaraan awwaalteeti giriidaraan awwaaltee fallaanaan baati tana waan garaa wanni beeku qabu nasriin islaamaa baaxilaan hin dhuftu baaxila keessa seenachuu fi baaxila laaquudhaan hanga silaa islaamni nurraa barbaadu achi dheereisaa deemna malee as hin dhiheessinu wanni dargaggeessi yaaduu qabu fuuldura isaatii fi waan isaati amma isaatti illee jechuudha nasriin ati qoftiidhaan nuti har'aan tana islaamummaa wanni adda baasuu qabnus wanni itti konkuluud qabu konkuluud itti goonu sagantaa teenya jechuudha islaamummaa fi musliima adda baasuun dirqamata garaagara ilaaluun islaamummaan yeroo hunda olaantummaa qabdi maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna diina inda allahi islaam rabbi biratti olaantummaa ta qabdu waggaa hunda sanii jechuudha muslima kanaatu gaafa islaama qabate olaantummaa sanii dhaqa gaafa olaantummaa waan islaamummaa san dhiise maal ta'e jechuudha gabbu'a jechuudha akka nama islaamummaan akka waan gubbaarratti rarraafamee jiruuti namni dandahee qabate isa ta'e jechuudha gubbaa san taa'eeti rakkina addunyaa tanaa fi waa hunda gallaale namni gadhiisee horofa san keessa gaddeebi'ee horofa keessa laaqate jechuudha amma dandeettii keenya kana keessaa kaanee olaantummaa sanitti akkamiin dhufnaa oggaa jennu karaa irra deemuu qabnu karaa haqaati hayni keenya immoo bakka hedduu nu geessa rabbi biratti waliin nu deebisa addunyaa irratti illee olaantummaa nuu fidee nuti illee gammachuu keessaa nuu kannee yoo addabamtees yoo xiqqaatamtees yoo qaamni keetti si gubatees yoo warraan tana ruuxiin teetti si baatees mataan keetti si muramees kuflaa gama akhiraa deemtaa bara gammachuu keessaa qabdaa nama meeqa garree kan qaamni isaa ibiddira dhaabbatu afaan isaa koflu so tanaafuu haqa san yoo haa qabannu wanni nurraa eegamu seenaa teenya barachuu haqa irratti fookas godhu akkamittiin waan hin danda'u keessatti hojiin dalaguu keessatti akkamittiin haqa hojjedhaa waan jedhu irratti tartiibeef godhu sammuu teenya if muuxeessu keessaafu waan akkaananii dargaggeessa keenya irraa ni eegama jee yaadu yeroo ammaan tana dubbisu jechuudha namni waan dubbisne waan hin jijjiira jee yaaduun hin qabu so walii galatti wantoonni kun yoo fuula duras godhame ammaan tanas dargaggeessi irraa eegale ni jijjiira islaamummaan silaa nuti feenu san akkaataan silaa nuti barbaadamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa jaalata jennee jaannu san yeroo gabaabaa keessatti ni dhufte jee ni abdadha inshaallah. As dhuftee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophii arraan tana fakkaatti tanuma irratti golobna qophii biraatiin hanga walaa garuutti wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.